raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin sannagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo ashamaa kunoo gaa'ummaan faroonuuf qajeelchinaan sagantaa keenya dilbata sadaasa bultii 8 bara 2020 walitti deebineeti jirra. Turtiin keessan hanga hanqooqaa kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isan hawwatu ana xiiqii dhugaa isaatii itti dhiyaadha. Jechaan kun guyyaan raawwate guyyaa gaddaa gaafa kan isaadha. Gaafa sana jalqabaa ukaasatu dhuka'uun dhaga'e naannoo tokkotti immoo makiinaa wayii gubatee jira. Naannoo sana nama du'ee jira jedhanii dubbannaan gaafa dhannee ilaallu ijoolleen sun namni lama du'anii akaakiltii keessa ciciisu naannoo lafa makiinaan gubate. Baaqalituu fi lafa namneerra uummati Oromoo immoo dhumteetti lafa dhamni isin namnee qabbana isin arginu alangaan qawween uleen reebichuma bakka. Dhumneerra biyya gaddisuufis lafa dhannuu dhabne waan xuwweetti naganii affeelan taane. Sagaleeleen olitti wal duraa duuba sin dhageessifne kunniin duguuginsa sanyii suukanneessaa kamisa darbe sadaasa bultii 5 bara 2020 waaree boodaa fi bariituu sadaasa bultii 6 bara 2020tti lixa Oromiyaa konyaa Wallagga lixaa keessatti hidhattoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan miseensota maatii tokko kanneen lakkoofsaan 5 ta'an jiraattotaa fi dhalattoota hona boojjii birmajjii ganda biqiltuu giddaa kata'an Oromoota maqaan isaanii Ifreem uummataa fi Yaazaachoo uummataa obboleeyyan garaa tokko Abbayyaa Geeta'uunii fi Abdataa Geeta'uun obboleeyyan garaa tokkoo fi miseensotuma maatii sanaa kan ta'e Mangistuu Mokonnon Oromticha jedhamu irratti ajjeechaa raawwatame qoratuuf abbaa Oromticha wareegamee abbaa Mangistuu obbo Mokonnonii fi obboleeyyan Oromoota wareegamanii sanniin keessaas nama 2 irraa akkaataa ajjeechaan sun itti obboleeyyan isaanii irratti raawwate eenyuun akka ajjeechaan sun raawwate kaayyoo ajjeechaan sun raawwateef eessaaf yoomitti akka miseensonni maatii isaanii ajjeefaman kallattiin bilbilee odeeffannoo walitti qabanne keessaa bicuu seensaaf fudhannee isan dhageessifnetti dabalataan qophii fi lola mootummaan nafxanyaa fi leelliftoonni sirna nafxanyaa wal ta'uun Oromoota kaaba Oromiyaa konyaa Walloo irratti baafatanii itti deemaa jiran irratti shiraa fi icitii jiru. Akkasumas dhimma yeroo Oromoo fi Oromiyaa giddugaleessa godhatuun ibsaa ejjennoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloon ba'essi giddugaleessa godhatuun marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa tokko waliin qabaanne keessaa seensaaf dubbii fudhannee isan dhageessifneedha. Cuftuu kurfii keenya kana keessatti ammatameeti jira. Dursa dhimma duguuginsa sanyii lixa Oromiyaa hona boojjii birmajjii keessatti kamisa darbee fi jimaata dheengaddaa raawwate ilaalchisuun kan miseensota maatii wareegamtootaa irraa odeeffanne wal duraa duuba isiniif dhiyeessina. Sanas maatii wareegamtootaa keessaa ka dubbifne Oromticha tokkoon eegallee itti fufuun ammoo abbaa Mangistuu Oromticha wareegamee maanguddoo Oromoo ganna 90 ka ta'an dubbii obbo Mokonnon dubbatan isiniif dhiyeessuun dhumarrattis maandhaa Mangistuurraa waan odeeffanne isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan aga xumura kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uun ammas afeerraa keenya. Ajjeechaa suukanneessaa guyyaa lamaan kana lixa Wallaggaa hona Najjoo keessatti miseensota maatii tokkoo ka ta'an nama 5 irratti raawwatanii
isinirraa odeeffadhee haala kana Oromoo dhageessisaaf sinii bilbile. Mee ajjeechaan kun yoom raawwate eenyuun raawwatame miseensonni maatii tokko shanan dhuman kun eenyu jedhamu isa kana uummata Oromoof ibsaa. Ajjeechaan kun guyyaan raawwate guyyaa dheengadda gaafa kamisaadha. Gaafa sana jalqabaa dhukaasatu dhuka'uun dhaga'e. Dhukaasii dhuka'ee jennaan yeroo inni jalqabaa waraanni ijoollee nama lama fuudhanii karaa itti agarsiisaa deeman. Ijoolleedhuma nagaa deemtutti qabanii deemu. Ijoollee barattoota turanii ragaa warqeen gulaallatanii galu. Tole. Qabatanii deemanii ministeerii tokko baqannee ituu isaan waliin deemanii ijoollee sana argeera. Sana booda ani karaa tokko bahee mana kootti yeroo galee jedhu naannoo tokkotti immoo makiinaa wayii gubatee jira. Naannoo sana nama du'ee jira jedhanii dubbannaan gaafa dhannee ilaallu ijoolleen sun namni lama Abbayyaa Geeta'uu nama jedhamuu fi Yoonaattaa Geeta'uu namni jedhaman gaafa dhannee namoota adii ilaallu du'anii akaakiltii keessa ciciisu naannoo lafa makiinaan gubate. Abbayyaan barataa yuunivarsiitii fi Yoonaattaan immoo nama reefuu fuudhee ijoollee tokko qabudha. Amma Abbayyaaf Geeta'uun ijoollee isin loltootatu karaa nutti agarsiisaa jedhee qabee deemaa ture jettan kanaa. Isa booda gaaduu isaanii argine gaafa fuunee gara manaatti geessine jennu ituu isaaniin fuunee gara manaatti geessaa jirru immoo namni laga keessaa buna soqatu tokko immoo xiyyitii baraarii rukute jedhanii nu dawwalan. Xiyyitii baraariin kun eenyurraa dhukaafamee rukuteedha kan jedhamu. Isa gamaa gamanaa walitti tokka'ee karaan itti dhukaa abbaan karaan rukutee hin beekne. Isaan booda gaafa dhannee nama sana ilaallu laga keessa ciisaa dhannee makiinaa dhannee ba'aadhaanii gara mana hospitaala Najjootti ituu geessaa jirru. Waraanni mootummaa ijoollee warra baataa jiran kana udullaadhaan reebanii inni kaan dadhabee biraa hafee inni kaan immoo akka isaatti baatee ituu karaa deemanii bajaajii wayii waammatanii yeroo hospitaalaatti dhiyaatan bajaajii kana keessa yeroo kaa'anii namni lama duukaa dhaqe mana qorichaa sana. Hospitaala Najjoo. Tole. Gaafa inni duukaa dhaqanii jedhanii sana booda bakka sana ani hin jiru nama meeshaa qabatutu dhufee ol galee Mangistuu Mokonnin nama jedhamuu fi Yaasaachoo Uummataa nama jedhamu mucaa xiyyitii rukutatan immoo Afiree Uummataa kan jedhamu. Obboleeyyan lama jechuudha. Mangistuu Mokonninis Mokonnin jireenyaati Uummataa jaallataa gudduu Mokonnin jireenyaa gudduuti. Isaan jarri kun tokkuma. Dhufanii mana hospitaalaa kee baasanii bahanii jedhanii nu dawwalanii gulukoos irraa jiranii fudhatanii bahanii nu jedhanii nu dawwalan. Gaafa fuudhanii bahan jedhanii warra du'e sana owwaaluuf dhiibnee warri kaan isaan owwaalanii gaafa qoradhee lafa sana natti himaa lafa nama du'e jedhee dhaqu uummati Najjoon duukaa yaa'ee dhannee gaafa dhannu namni lama asii gadi gara lixa biiftuutti yoo deeman namni lama mangadaa bukkee ciisaa namni tokko immoo gara akka bitaa ciisa. Duduwanii ciciisu jechuudha. Amma isa jalqaba rasaasaan rukutamee hospitaalatti geeffame ajjeesaniitu warra immoo yaalchisuuf hospitaala duukaa dhaqanis baasanii ajjeesan. Eeyyee sana booda gaachidhannee kaa'amnee aanaa Najjoo keessatti waldaa damee Najjoo kan jedhamutti manni keenya irraa fagoodha achitti kadhannee jaarsolii eeyyamsiifannee achitti owwaallee gallee amma kun boosisaa jirra. Oromoonni ajjeefaman kun shananuu godina Wallagga Lixaa Hona Najjoo ganda kam yookaan ammoo magaalaa kam keessatti silaa kan isaan dhalatanii guddatanii? Ijoolleen dudu'an kun aanaa Boojii Dirmajii ganda Biqiltuu Diillaa jedhama. Achirraatii gaamma aanaa Boojii Dirmajii keessatti rukutamaniitu hospitaala barbaachaaf gara Najjoo dhaqxan jechuudha sinam. Najjoo dhaqaneeyyee. Achumaan immoo hospitaala irraa gara jaarsootti gara taafiitti gadi geessanii achitti immoo ajjeesanii gara baraatti gadi geessanii du'aasaa namni nuti dawwallan hordofnee ani argine jechuudha. Hospitaala keessaa fuudhanii bakki isaan itti ajjeesan daandii gara jaarsoo irratti geessu baadiyyaatti baasaniiti. Baadiyyaatti baasanii kan karaa bukkeetti gaggatanii namicha rukutame sana gulukoosii irraa jiranii fuudhanii deemanii dhaqanii achitti sadan isaanii ajjeesan. Ijoolleen keessan warramma wareegaman kun eenyu faa jedhamu eenyutis ajjeesee meesa kana uummata Oromoof ibsaa. Warri caakaa keessatti rukutame Efreem Uummataa jedhama. Tole. Isa achi fuudhanii sa'aatiin eegatti dhaqanii caakaa keessa arganii fuudhanii fidanii mangadaatti baasanii
Najjoo mana qorichaatti geessina jedhanii. Tole. Makiinaan immoo hin jiru karaarra hin deemu. Baatanii dhaqan. Asii kaasanii baatanii dhaqanii eegatti dhiyaatanii akka carraa ta'ee bajaajii tokko argataniiti. Namni 3 duukaa dhaqanii ciibsan. Hospitaala Najjoo. Tole. Achiiti ati shaneedha. Maal hojii dhuftanii jedhanii hunda isaanii gadi yaasanii gulukoosii irra kaan irraa jedhanii fuudhanii achi butanii makiina kee buusanii karaa jaarsoo dhaqu. Adeemsa sa'aatii tokkoo kan ta'u geessanii dhaqaniitti macha godhan. Amma mucaasa jalqaba rukutamee madaa'ee hospitaala Najjootti obbolaansaa geessanis obboleeyyansaa lamaanii yaalchisuuf dhaqanii 3 fuudhanii dhaqanii ajjeesan. 3 dhaqanii ajjeesan. Amma warra kana 3 malees ijoolleen 2 kanumti maatii keessanii yookaan fira dhiyoo ajjeesan. Isaaniin immoo gaafa waanniin ta'ee addanatti ajjeesaniiti. Saatoo keessa buusaniiti. Tole. Nama achiin darbus ari'anii. Amma gaafa barbaadanii dhaban galgala sa'a gashaa sa'aatii tokkotti saatoo keessaa walirra dhaqaniitti ciibsanii achiidhannee arginee iyyanii fuudhanii owwaallan. Dhugaadhumatti gaama kun guddoo nama gaddisiisa dabalee ona boojjii keessatti waan kun deddeebi'eessi raawwachaa ture. Amma ijoollee warra amma ajjeefaman kana keessaa dhalchi keessanii eenyu? Mangistuudha kan koo. Mangistuu Bokonnoon. Isin gaama obbo Mokonnonii jechuudha gaabbaa koo waaqni isin ajabeessu ajjeechaan kun guutuuma Oromiyaa keessatti kun akkuma ijoollee keessan irratti raawwachaa jira maalumatu falaa jettu isin maanguddoodha nama mootummaa hedduu argees darbeedha maaluma dhaamtu ijoollee keessan lubbuun hafanii fi Oromoof maal dhaamtu? Maal dhaamnaree lafa dhannoo namne ajjeebinaan oon reebu ijoollee oon reebu nama guddaa oon reebu. Mana oon jabsu waan lafa liin dhabnee jireenya maalii jirra jireenya hin qabnu umuriin koo immoo waggaa 90. Amma gaasin maanguddoo waggaa 90 ilma keessanii isin sooru kunoo isinirraatii gaagalaafataniiti jiru haati isaanii haadhi warraan keessanoo lubbuun jiru maatiin ijoollee warra kaanii attamitti jiru amma? Haati warraa koo isheen dhalte bu'aan boqotte. Haati manaasaa immoo ijoollee 4 qabdi. Amma ilmi keessan ajjeefame kun iyyuu abbaa maatiiti. Abbaa maatii ijoollee arfanuu ishee amburishee barsiifata. Kun amma bakkeetta kan kamaal immoo makiinaan maal turte. Ijoollee silaa hunda isaanii maqaan annaamoo isuma kanaan. Maqaa isaaniidhaa Oromoon dhaga'u ijoollee warra afan warra ajjeefamanis. Abdeetaa Geezawuu abbaa mucaa tokkooti. Tole. Abbayyaa Geezawuu obbolaa lamaan. Tole. Inni immoo Umburishii bara. Abbayyaani. Umburishiidhaa bara. Tole. Yaadaachoo uummataa immoo qotee bulaati. Tole. Ijoollee gahaa qaba. Yaazaachooni. Biskiina immoo hin qabu. Biskiina kan ittiin har'a ijoolleen isaa bultu mucaan isaa uffattee dhuftu hin qabu. Harka qalleessa hojjetee rakkateetu ijoollee kana bulchaa. Barqee baangulaalee qansiraa hojjetee ijoollee kana bulchate. Amma ijoollee Oromoo namoota Oromoo 5 ajjeefaman keessaa inni kun isa osoo warqee ungulaallatee galuu ajjeefame warqee shooxaadha osoo galuus ajjeefame. Isaanii Abdeetaa fi Abbayyaa warriitu warqeedhaa galuu. Tole. Yaazaachoon immoo obboleessa isaa rukutamnaan isa geessee dhaqee mana qorichaatti irraa ari'anii ajjeesan. Dhugaadha gaasin duras maatiidhuma keessanirraa nama tokko dubbiseera isaanis waan kana guutumatti nu ibsaniiru. Egaa gama kanarraaf xumureen fuuldura isinitti deebi'een isin odeeffadhaa uummanni Oromoo sagalee keessan kana dhaga'u akka sagalee isiniif ta'u waan danda'een akka isinii dirmatus asumaanan uummata Oromoof dhaamaa isin yoo waan itti dabaltan qabaattan itti dabalaatii an asuma irratti xumura abbaa koo har'aafi. Ilaamee baaqalituuf hin namneerra uummati Oromoo immoo dhumteetti lafa dhannu isin namnee qabbana isin arginu alangaan qawween uleen. Reebichuma bakka addunyaatti dhumneerra biyya gaddisuufis lafa dhannuu dhabne dhumneerra dhuma ijaan qabne waan xuwweetti naqanii affeelan taane ani immoo mucaa bakka na gargaara malee jaarsa waggaa 90 humna hin qabu jireenya hin qabu kun onis bakkeetta nafe.
jedheefi. Tole abbaa ko yaada keessanis dhaamsa keessanis uummata Oromoo bal'aan siniif hanga'a karaa danda'e hundumaa Oromoon akka siniif dirmatus abdii guddaan qaba tarii ijoolleen keessan haantiin firri kan biraa yoo sin bira jiraate itti kennaati isaanis waan itti dabalan yoo qabaatan itti haa dabalanii. Hello. Egaa amma obboleessi kee wareegameeraa abbaa keessaniin dubbisaa oolee dhugaadhumatti haalli maatiin keessa jiru uummanni Oromoo naannoo sanaa keessa jiru akkaan hamaa ta'uudha kan isaan dubbatanii maanguddoo waggaa 90 akka ta'aniif ilma isaanii hojjetee jiraachisullee akka irraa ajjeesaniidha kan isaan himanii mee ati tarii waan itti dabaltu kan abbaan kee jedhan irratti kanatu hafee Oromoon kana dhaga'uu qaba kan jettu yoo jiraate itti dabali. Wanta nuti itti bannu tokkoffaa keessumattuu uummata litti kana jiru gadi ba'u walgahuun rakkisaa ta'eera. Indaganaa ijoollee barsiifachuudhaa fi rakkoo guddaadha. Beesabiin kana gahu namni tokko gurbaan kun daldaalee sa'a daldaalee nama dafqee bulu nama mootummaa kamiin kan hin deeggarre hojii isaatti nama amanuudha. Indaganaa ofii isaarra darbee namallee nama gargaaree abbee isaa kana nama waggaa 90 gargaaree ijoollee keenyallee dabarsee utuu ijoollee isaa barsiifatu ijoollee lama amma fakkeenyaaf amma isheen tokko eebba dhattee amma yeroo isheen achi addeetu wanta kennameefillee kan hin jirre rakkoo amma kan hin jedhamne mucaa isaanii ijoollee uummata Oromoo bor iddoo tokkoon geessedhanidha. Amma ijoolleen nu harkaa isaanii ilaalanii mati akkas ajjeesan jechuun hin danda'amu. Keessumaa keessatti seerri addunyaa tokko har'a mana qorichaa keessaa guluukoosii namarraa kutee dhaqee ajjeesee iddoo qoshaashaa maxaate utuu gabbar tokko hin dhufuu dandeessa lafasaa itti gatanii lafa kosii itti gatanii kan ijoollee kana tiitii sadiidhaan rukutanii yeroo nama ajjeesanii biifii amma kana hin jedhamne wanta addunyaa irra hin jirredha. Wanta kana inni hin qabnu uummata Oromoof garuu akka bilisoomnu waaqayyoon waa godhu hin fitaa malee waan hin jiru qofa. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan amma walitti dhufiinsaan isin dhageessifne kun duguuggaa sanyii qindaawaa hidhattoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan kamisa darbee fi jimaata 9 bultii 6 bara 2020tti hona boojjii ganda biqiltuu giddaa keessatti mudate ilaalchisuun miseensota maatii irraa odeeffannee kan isin dhageessifnedha. Kanatti immoo aansuudhaan lolaaf qophii lolaa mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamuu fi tumsitoota sirna nafxanyaan Oromoota Walloo irratti banamuu fi qophiin adeemsifamaa jiraatu dhageenye gama Wallootti bilbilee odeessa guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokkorraa argannee fi ibsa ejjennoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloon ba'e giddu galeessa godhatuun marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa tokko waliin qabaanne isiniif dhiyeessinannis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Ammas turtiin keessan haga xumura kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa akka jedhamu kan amma Koloneel Abiyyiin durfamu kuni wal waraansa eegalanii jiraatuun erga dhagahamuu jalqabe guyyaa 5 lakkoofsiseera. Haa ta'uuti erguma sunuu jalqabe kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjeechaan isa durii daran jabaateeti jira. Gama biraatiin konyaa Walloodhaa marfamaa akka jirtu milishoota addaa naannoo Amaaraa qotee bulaa Amaaraa kan hidhatee jiruuf qaamota garaagaraan marfamtee akka jirtuu fi Oromoon asiitii biyyan qabuu ba'aa isiniin jechaas akka jirantu dhaga'ama. Haala kanaaf kan biraas giddugaleessa godhatuun miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloo ibsa ejjennoos baasuu keessanidha kan dhageenyu. Jalqaba dhimmi marfamuu Oromoota Walloo kunii fi lolaaf sinitti qophaa'aa jiraatu kun dhugaadha. Dabalataan ajjeechaa fi hidhaan ka duraarra amma ammaachuun kun icitii maalii of duubaa qabaa isa jedhan irratti yaada kee nu qooddeetu gara qabxii sattaanutti ammoo dabarraa. Egaa akkuma waliigalaatti lolli mootummaa maatii Biltsiginnaatii fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru lola abbaa fi ilmaati jenneeti amanna. Inni lola abbaa fi ilmi wal adabu kun deemee kan itti wal adamsaa jiraniif kan itti wal lolaa jiran haala itti Oromiyaa taaman irratti humni wayyaanee kaleessa sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti gaggeessaa beekni haga nyaatee waliif dabarsanii Biltsiginnaan immoo humna nafxanyootaan ijaarame kun isaan wajjin haala itti nyaatamu irratti haala duraan waliin mallatteessan irratti wal dadhabuudhaan wal gananiiti akkuma afaan isaatti jedhu Koloneel Abiyyiin gantoota nu gananii akkuma jedhu nafxanyaa warra Amaarotaatii fi warri
Tigiree waliigalanii Oromiyaa kana warri kaleessa nyaachuu turanii gara beedhaan immoo warra nafxanyaa warra Amaaraatiif gadhiisuuf turan irratti kan irratti wal dadhabanii kan irratti kan wal lolaa jiran. Amma lolli isaan lamaan gidduu akkuma jirutti tahee gooliin isaan barbaadan silumayyuu akkuma si kaasee Oromiyaa irrattidha. Ammas Oromoo Walloo kanarratti immoo as garagalanii yoo achi Tigireen isaan rukutuu fi achi keessatti humni isaanii akka hin taane yeroo ta'e kanatti as garagalanii immoo uummata Oromoo Walloo kanarratti haaloo bahuudhaaf deemu. Haaloon isaaf bahuudhaaf deeman kunillee tokko karaa Tigraayiin akka malee lolamanii jiran. Oromiyaa nyaachuu irratti waan wal dhabaniif akka malee rukutamanii jiran. Lammaffaa immoo haala hin taaneen siyaasa madaqfannaadhaaf jecha koloneel Abiyyi Amaarota naannoo Oromiyaa keessa jiran irratti tarkaanfii qonneessaa fudhatee beekaatti osuma beekuu shiraan ajjeesee akka waan waraan bilisummaa Oromoo isaan ajjeesetti waan fakkeesseef sunis hedduu isaan gubee jira. Sana walumaa galatti haaloo kana lamaan bahuudhaaf Oromoo Walloo kanarratti xiyyeeffatanii ibsa karaa miidiyaa isaaniitiin illee babbaasaa jiran ni jira jechuudha. Haga guyyaa murtaa'ee kan jedhamaa jiru tokkollee ni jira. Gaafa kana gidduu kana gabaabaa kana keessatti yoo hin baane Oromoota Walloo irratti tarkaanfiin fudhannee fi Oromoo Walloo keessa hin jiru. Lafni kan Amaaraati. Lafa keenyarraa gadhiisifannee facaatota warreen Amaarota Oromiyaa keessa bakkoota adda addaa jiran fudhannee fi bakka kana qubsiifannaa waan jedhamu aggaamni akkasii qabu lola kana banuudhaan dura waan lafa qabachuu qaban tottoo'achaa kan jiran sochiin taane argaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf erga gaafa lolli kun gaafa guyyaa saniin dura lolli kun kan naannoo Tigraay kun osoo hin eegalin dura humna addaa naannoo Amaaraa bakka kana Walloo keessa naannoo Baatee fi Kamisee akkasumas Dawwee irra qubatanii turan guurree ol geessee ture jechuudha gara naannoo Tigraayitti. Erga sanii garuu haalli achiin jiru diddigamuun Itoophiyaa kun fi kaayyoon bilchiginnaadhaan karaa bilchiginnaa jedhanii moggaasanii itti deemaa turan sun harkaa waan badaa jiruutti waan shakkaniif ammaatis yeroo humni waraanaa isaanii Oromiyaa keessaa bakkoota adda addaatti guurrameefaa gara naannoo Tigraayitti yeroo geeffamu achitti osoo hin deebi'in daaraa waan ta'aa jiruuf waan arganiif humni waraan bilisummaa Oromoo immoo goleelee Oromiyaa keessatti bakkoota adda addaatti to'achaa dhufuun isaa waan jabaateef abdii fudhatanii ka Oromiyaa nyaachuu yoo dadhabne Walloo dhuunfachuu qabnaa waan jedhuun sodaa Walloorraa qabanii dursanii rukutuu waan barbaadaniif guyyaan sadan kana addatti immoo waraanuma asii guurramee ol deemee ture sana as deebisanii galchaatti jiru jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa gaafa sanbata xiqqaa akka warra Habashaatti sa'aatii 7 as konkolaataa gara 16 as baatee bakka jedhamutti amma dura bakka kana kan ture konkolaataa Oraalii 3 dabarre ture. Yoo baay'ate yeroo akkas waa shakkan konkolaataa 5 ol fe'amee hin beeku ture bakka kanatti. Addatti garuu amma har'a guyyaa har'aa sa'aatii booda kana konkolaataa 16 as ta'anii bakka kana qubsiisaa jiru jechuudha. Bakka kana qubsiisuun isaanii immoo tokkoof tokko gaafa yeroo darbe lola Afarii fi Oromoo Walloo kana isiniif deeggarraa isin cinaa dhaabbanneetti isinirraa lolla jechuudhaan gadi bu'anii naannoo daangaa irratti ijoolleelee ciccimoo fi bakka uummanni kun dahannoo qabatee diina itti ofirraa lolu hunda to'atanii sirnaan basaasanii baranii jiru jechuudha. Bakka kana gaafa sana sababa lola isinirraa lolla jechuudhaan laficha haala itti lolanii fi jabina uummati kun qabu hanga meeshaa uummanni kun qabu akkasumas bakka kastiimootii fi bakka lolaaf inni qabu gaaf jalqabaa sana baraniiranii amma immoo kunoo bifa adda ta'een bakka sana qabachaa jiru jechuudha. Bakka sanatti bu'aa jiru ammaaf sochiimaa tokko argaa hin jirru garuu akka ibsa miidiyaa isaaniirraa kennametti qaamni mootummaa hidhate kamuu qophaa'ee qajeelfama olii itti kennamu eeggachuu qabaa waan jedhameef kunooti karaa Walloo kanarratti qophii adda ta'e agarsiisaa jiru gaafa qajeelfamni kun olirraa itti kennamee fi gaafa guutumaan guutuutti lola naannoo Tigraay irra gaggeeffamu kanarraa gaafa abdii kutatanii akka mo'aman gaafa beekan karaa kanaan osoo uummanni kun hin dammaqin lola uummata qulqulluu kanarratti labsuudhaaf jiru waraanni isaanii bakka qaqqabachaa jira sochii akkasii faatu jira jechuudha. Ayyee ulfaadhugaa Oromticha Walloo miseensa qeerroo bilisummaa Oromoodhaa. Egaa lolli kun erga dubbatamuu jalqabee guyyaa 5 lakkoofsiseera gara lachuuti odeessi dhaga'amu jira akkuma tamma dubbataa jirtu immoo kan warra bilisiginnaa nafxanyaa Amaaraatti rukutamaa jira dhaga'ama haa ta'uti lolli kun aga ololamu sana hin ga'u gama biraatiin miidiyaaleen addunyaas kan Oromoos kan impaayera Itoophiyaa keessa jiru walumaa gala qalbiin namaa gara kaaba Itoophiyaa yoo impaayera Itoophiyaa kana jira haa ta'uti qalbii namaa gara sanatti atuudhaan Duguuggaa sanyii hamaa Oromiyaa keessatti gaggeessuudhaaf kan karoorfatanis fakkaata. Oromoon
Kanatti of dagachuu hin qabu kan jedhamutu jira. Kan amma wallootti dhalatuudhaaf deemu ati kaastalleen waanuma kanaan wal fakkaata. Isa kanarratti qophii attamii Oromoof barbaachisa kan jedhu yaada kennuu qoodda. Ittuma fufuudhaan ammoo ibsa ejjennoodhaa qabxiilee gara 8 yookaan 10 ga'anii miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa walloodhaa guyyaa lamaan kana baasantu jiras jedhama. Ibsi ejjennoo sun maal of keessatti hammataa sanillee nuu qoodda? Hayyee egaa lola sanyii duguggaa naannoo Oromiyaatii fi kaaba Oromiyaa walloo irratti kaka'uuf jiru dhimma sababa lola Tigraay kana sababeeffachuudhaan lolan taane gaggeessuuf jiru suni karaa ijoollee sabboontota amma irra guddaan immoo ijoollee mana hidhaa jiran kana addatti isaan irratti waan akka tarkaanfii fudhachuu barbaaduun isin jiraa jechuudha. Sun immoo karaan itti fudhatan akka waan mootummaan TPLF kuni as keessaa harki inni qabuu fi qunnamtii inni waraana bilisummaa Oromoo wajjin qaba jedhaniifaa ammaan dura yeroo hedduudhaaf dookumentariilee yaalaniifaas dadhabaa bahan sana ammas achitti rukutamnaan mootummaan wayyaanee achitti rukunneeti jedhaniifaa olola akkuma amma gadhiisaa jiran kana achitti rukunneennaan kunooti asiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo isa TPLF dhaamtetti aareetii uummata rukute jechuudhaaf ammaatis rukutuudhaaf deemu. Amma ijoolleen bakkoota gabaaffaa bakkoota adda addaatti bakkeen haala walga'ii jedhameeti bakka itti wal qabame irratti rukutanii akka waan waraana bilisummaa Oromoo fudhate jedhanii afaan faajjeessuudhaaf waan akkasiitti fiiguutu jira jechuudha. Aggaamni akkasii qabu. Amma guyyaa kaleessaa gaafa guyyaa jimaataa walloo naannoo bakka Garba jedhamutti gabayaa Kambeelaa jedhamutti jiraatu gabaa sana irratti illee sochii hin taane waraanni makkalaakayaa raayyaa ittisa biyyaa agarsiisaa oolee jechuudha. Uummata facaasuudhaaf shaneen gabaa irratti faa nama rukutuudhaaf karoora akkasii qabaa jalaa miliqa. Waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii hin taane uummata qulqulluu irratti fudhachuu eegaleera aarii Tigraayitti ta'amaa jiruun qaamni Tigraay qaama isaaniis waan ta'eef saniifuu bakka kanarraa gadhiisaa jedheefaa sochii hin taane agarsiisaati kan jiru. Sunis immoo keessa isaa yoo ilaaltu boorutti illee akkuma ati jette wanni isaan fulleeffate sanyii duguggaa bakka hawaasni keenya itti walitti qabametti bakkoota garaagaraa irratti tarkaanfii sukkanneessaa fudhataniifaa uummataan waraana bilisummaa Oromooti isin godhe jechuudhaaf waan karoorfatan ifatti mul'ataa jechuudha. San sodaa guddaa irraa qabna. Sana keessatti egaa humni addaa naannoo Oromiyaa jedhamu kun silaa jarri jarumaa harki caalu isaanii hogganoonni isaaniitis qaamni keessa jirus ilmaan manafxanyaatu keessatti heddummaata. Isaan keessaa ijoolleen sabboottonni quuqamaa sabaa qaban ijoolleen uummata keessaa ba'anii uummata isaanii nyaachuu hin qabanii uummata cinaa dhaabbatanii waan itti aanee dhufu uummataa waliin dhadhamuu qabu. Kana keessatti addatti waa'een walloo baay'ee nama yaaddeessa innis ni danda'anis osoo hin taane haaloo isaanii bahuu barbaadu jecha ergaa gochuun hin hafne akka kanatti gadhiisuu irra wareegama hin taane kafaluu barbaadan. Ka amma walloo kamisee kana ka jechaa jiraniif walloo kamiseen nu haa gadhiisuu fi uummanni baatee kun guutuu uummata Oromoo kana kaasneeti asirraa buqqaasnee Oromiyaa qubsiisnee haa qubatanii keenya fuuneeti as qubsiisnaan kun akka hin taanee fi akka wal hin fakkaanne ni beeku. Garuu maaliif karoorri isaanii inni guddaan Oromiyaan akka amma deemu jirtu kanatti bilisummaan isaanii humni TPLF fi humni bilchiginnaa warri rukutuun kun humni diina uummata Oromoo suni ofumaa walitti garagale warreen kaleessa nyaachuu turanii fi erga san immoo muuxatanii gareen bakka lamatti wal baaseeti har'a immoo beelaan as bahee nyaachuu ture kun lamaan yeroo warri rukutu humna Oromoo lolu turetu hir'ata. Humni Oromoo lolu ture kun yeroo hir'atu qaamni qabsoo bilisummaa Oromoo sochootus jabaachaa dhufee jira. Kana keessatti Oromiyaan gaafa bilisoomte Oromiyaan immoo daangaan ishee sararratti ifatti ni beeka waan ta'eef daangaa garisiisan karaayyaatii fi hedduu Oromoota afaan gabroomanii afaan jijjiiratanii jiran kana isaan sana ittisuudhaaf beekaati as ka darbaa jiran namni beeki ati gaafa daangaa kana ni sararanna jenne daangaan kun haga Tigraayitti daangaan keenya Habashoota har'aa kana Gondarii fi Gojjaamiidha achi waan ta'eef isa sana oolchachuudhaaf garanatti iyyatu jechuun garanatti waa balleessuudhaaf yaalu. Garanatti waa balleessuudhaaf yaaluun isaanii isa sana oolchachuudhaaf malee inuma tasuma akka wal hin qabanne ni beeku jechuudha. Kana inni wanni jiru waa'ee dhimma ibsa ejjennoo qeerroon bilisummaa Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo koonyaa walloo waliin ta'uudhaaf ibsa inni baase qabxiilee 8 qaba. Innis qabxiilee 8 kun sababa xixiqqaa of jalaa qabullee ni qabaata. Guutuusaa dubbisuudhaaf ni mijatu taanaan guutuu dubbisuun ni danda'ama. Guutuusaa yeroo qabnuuf waan nun geenyee fi ijoodhuma dubbii inni of keessatti hammatu osoo irraatii nu tuttuqte. Hayyee egaa ibsa ejjennoo keenya qeerroon bilisummaa Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo koonyaa walloo jiru qabxii 8 baase keessaa ijoo isaanii kan mootummaa
bilchiginnaatii fi lola naannoo TPLF warra Tigraay kanaa wajjin godhamu Oromoon harka keessaa galfachuu hin qabu. Kuni lola ilmaa fi abbaati waan ta'eef isaan lachanuu waraabessuma kaleessa nyaachuu turanii ka har'a nyaatuu fi ka kaleessa nyaachaa beetu wal lolaa jira. Oromoon keessaa as bahee duubbee isaa of ijaaruu qaba. Humni bilchiginnaa wajjin ta'ee kan naannoo Oromiyaa isaan waliin turellee lola nafxanyaa kana keessatti hirmaachuu hin qabu kan jedhu isa tokkodha. Inni itti aanee jiru waa'ee ajjecha baroota ergaa Koloneel Abiyyi aangootti dhufee hayyoota meeqaa artistoota hedduu kan akka Daadhii Galaanii fi Hacaaluu Hundeessaa fa'aa itti dhabnee jirra. Hayyootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii kaasee haga koreelee godinaalee Oromiyaa fi aanaalee Oromiyaa hundarraa hayyoonni keenya itti dhabneerra itti gabbarreerra hidhaa jiru. Jaallan keenya kana hidhaadhaa mala itti baafannuu fi lola nafxanyaatti achitti odeessuu fi waa'ee isaanii irratti yaada kennuu osoo hin taane yeroo diinni keenya itti ofiifuu wal nyaachaa jiru kanatti nuti ofiif wal nyaachuu dhiifnee isaan harka jaraatii haa baafannu isa jedhu of keessaa ni qaba. Ammas akkasuma humni warra qabsoo bilisummaa Oromoo wajjin jiru of fakkeesse kan harka diinaa wajjin harka lafa jaraatiin waliin jiru deebisee ammas akkuma gaaf darbee qabsoo keenya dhiibee harka warra kaleessan nyaachaa baheetti warra afaan bareetti Koloneel Abiyyiin hoogganamu jalatti warri nu galche akkuma kaleessa turan har'as dhalachuuf jiru waa ta'e haa ta'u. Qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo isaa hadhaa gaggeesseetii fi lafee fi dhiiga isaa cobsee har'aan gahe kana bu'aa warra bilchiginnaatiif ooluu hin qabu. Waa ta'e haa ta'u araarri mootummaa maafiyaa bilchiginnaatii fi qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromootiin gaggeeffamu kana araarri keenya yoo jiraate erga akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo guutuu akka jirutti osuma jiru warri nu morma kuni qabxiilee qabachuu qaban qabaatanii as nutti dabalamu malee nuti isaanitti waa qabannee garitti deemuu hin qabnu ka jedhullee of jalaa qabaa jechuudha. Ammaan dura akkuma beekamu akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo baroota meeqaaf itti gabbaramaa baane keessaa waa xiqqoo qabanneeti isaanitti dabalamuutu waa kana hundaaf nu saaxile. Amma booda garuu araarri inuma hin jiru. Araarri mootummaa nafxanyaatii fi araara qabsoo bilisummaa Oromootiin warra gaggeessan kana gidduutti taasifamu araara amma dura hayyoota keenya Hayilee Fidaarraa kaasee haga bara ammaa kanaatti gootota itti dhabnee kan wareegama saniif nu kafalchiise sanirraa garaagarummaa hin qabu waan ta'eef araarummaan nuti mootummaa wajjin goonuu hin jiru. Warreen achi keessaa nama qabnu yoo jiraate warreen harki isaanii harka dhiigaatiin hin faalamin as dhufanii qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuu ni danda'u jedha. Inni itti aanu immoo yaamicha warreen qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turanii amma harka keessaa buqqaafatanii kun harka mootummaa keessa galanii warreen isaan wajjin jiranii fi warreen biyyarraa baqatanii biyya alaatiif biyya keessas jiran bakkoota adda addaa jiran yeroon wareegama kafalaa itti bahaniif irraa boqotanii turanirraa amma yeroon itti deebi'anii qabsoo bilisummaa Oromoo goolabarra jiru kana goolabanii firii isaa harka uummata Oromootiin gahuu amma waan ta'eef warreen harka dhiigaa hin qabne warreen harka isaaniitti haqni uummata Oromoo hin badin deebi'anii as makamuu akka qaban kana qeerroon bilisummaa Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'ee ibsa kanallee baasee jira. Ammaatis addatti lola walloo irratti banamuudhaaf jiru kana hubatee uummanni Oromoo gamaa gamana alaaf keessaa dammaqee waan gochuu qaba. Kana keessatti lolli walloo irratti banamuuf jiru kuni qabsoon bilisummaa Oromoo karaa Oromiyaa goleelee kaan keessatti addatti finiinee jira waan ta'eef tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo goleelee Oromiyaa keessatti hadhaa kafalee irratti fudhachaa jiru sana isa sanirraa nahee akka dhiisuuf asitti uummata Oromoo walloo kanarratti tarkaanfiin kana fudhachuuf jira waan ta'eef kun immoo waraana bilisummaa Oromoo yoomuu duubatti hin deebisu qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti hin deebisu kanarratti dhalootaan Oromoo ta'anii dhiigaan Oromoo ta'anii warra nafxanyaa kana waliin ta'anii poolisoota naannoo Amaaraatii fi humna addaa naannoo Amaaraa akkasumas milishaa keessa jiran qaamota mootummaa garaagaraa keessa jiran hundaaf yaamichi nuti goone uummata keessan cinaa dhaabbachuun amma hireen isaan qabanillee hireen uummata Oromoo walloo kanarraa hiree addaa waan hin qabneef lolli amma jiru lola sabummaa irratti hundaa'ee kan gaggeessaa jiran waan ta'eef uummata isaanii cinaa akka dhaabatan kanallee yaamicha gooneetti jirra. Kanuma egaa akka Oromiyaatti wanni jiru immoo xumura irratti abbootiin amantaa fi manguddoon biyyaa akkasumas qeerroof qarreen waliin tumsuun mootummaa cehumsaa ijaaruun biyya keenya kufaatii guddaarraa oolchuun yeroon isaa ammadha. Impaayera kana keessatti yoo mootummaan cehumsaa hatattamattiin ijaaramin egaa inni
warri adda bilisummaa Oromoo itti walwaachaa baanillee firiin isaa kana ta'eera waan ta'eef lola Tigraay irra baname kana oolchuudhaaf ture inni amma baraaramuu kan danda'uu fi Oromiyaanis lubbuu godhattee hafuu kan dandeessu mootummaan ce'umsaa hatattaatti ijaaramee yoo biyya keenya kufaatii irraa oolchina waan ta'eef mootummaa ce'umsaa ijaaruu irratti qaamni kamuu hirmaatee yeroo gabaabduu keessatti xumura argachuu qaba. Kana keessatti mootummaa ce'umsaa ijaarrachuudhaaf lolli mootummaa bilchiginnaatii fi warra TPLF gidduutti godhamu nu gufachiisuu hin qabu. Isaaf gurra laannee nuti hojii keenya dagachuu hin qabnu. Isaanis hojii isaaniitti jiranii nutis hojii keenya jabaannee itti fufuu qabnaa isa jedhudha. Hayyee dhiifama gaamma qabxii keetis gara xumuraatti fiddeettee ibsa ejjennoo qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa walloon bahe kana dhumarratti waa'ee mootummaa ce'umsaa kaafte. Mootummaa ce'umsaa kana karaa garaagaraatiin ibsamaadha ture haa ta'uutii impaayera Itoophiyaa keessatti mootummaan amma bulchaa jiru abbaa irree warra kanaan duraarra hamaadha. Itti dabalee fedhii isaan qabaniif fedhiin Oromoon qabu fardaa lafa garaagarummaa qaba. Mootummaan ce'umsaa kunuu akkamittiin hojiitti hiikamuu danda'a? Yamni eessaa argamaa? Humna akkamiitu Oromoof Oromiyaa tiksee mootummaa ce'umsaa kana dhaaba kan jedhu gaaffii kaasaa. Isa kanaaf ammoo uummanni Oromoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo jabeessuu isaanii nu hidhachiisuu wooboo kaduraarra ijaaruu jabeessuu hidhachiisuu waan danda'aniin bira dhaabbatuutu furmaataa warra jedhantu jira. Meesa kanarratti yaada keexinnoo nu dabaliitii marii keenya gara obbaasuutti geessina. Egaa impaayera Itoophiyaa kana keessatti hin baramnes hin mul'annes takkaahuu yaadamee hin beeku. Aangoo karaa nagaan gadhiisuu wanni jiru hin jiru. Ammas mootummaa ce'umsaa kana ijaaruun dhiigaaf lafee ofii cobsaniitu malee kadhaadhaanii fi kulkulsaan wanni hojjetamu tokko hin jiru waan ta'eef waraan bilisummaa Oromooti waliin ta'anii qeerroon bilisummaa Oromoo wal cinaa dhaabbannee humna taaneeti lafee keenyaatti cabsinee dhiiga keenyatti lolaasne karaa qawweetiin afaan qawweetiin karaa itti kabachiisuu dandeenyu kabachiifannee ammatti kan godhamuu qabuunumaayyuu humna waraan bilisummaa Oromootiin deeggarameen biyya keessa ergaa magaalolee Oromiyaa keessa socho'anii ijaaruun yoo dadhabame bosona Oromiyaa keenya keessaa fi lafa bal'aa qabnu keessatti lafa duubbee irratti baanee mootummaa ce'umsaa ijaarrannee labsachuun yeroon ammadha. Egaa biyya kana keessatti miti Afrikaa keessattuu aangoo tolaan dabarsanii kennuun hin baramne hin beekamu. Kanaafuu hanga san hin taanetti harka qullaa baaneetii fi akkasuma qalamaan falmannee jaarraa 21ffaa keessa jirra jechuudhaan osoo ta'ee ka Abiyyi jechaa beekuu kanaan nuun gahu ture. Kanaafuu biyya kana keessatti hin eegamu waan ta'eef qawweedhaan kabachiifannee mootummaa ce'umsaa jabaannee waraan bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbannee waraan bilisummaa Oromoo waan kana nu utubee nu ijaaruu qabaa as baasuu qabna. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkuman qaraa gurra isin buuse kan amma dhagaa ooltan kun lolaaf qophii lolaa mootummaan kunuunfataan impaayera Itoophiyaa fi tumsitoonni sirna nafxanyaa kaaba Oromiyaatti Oromoota walloo irratti banuuf karoorfatanii jiranii fi ibsa ejjennoo qabxii 8 of keessaa qabu kan miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa walloon irratti marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo gamasii waliin qabaannee isiniif dhiyeessineedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin duguuggaa sanyii qindaawaa torbee kana lixa Oromiyaa konyaa Wallagga lixaa Hona Boojjii Birmajjii keessatti miseensota maatii tokko kataan Oromoota 5 irratti raawwatee fi haala waliigalaa gara lixaa jiru irratti miseensota Oromoota wareegamanii keessaa nama 3 dubbifnee kan isin dhageessifnee fi haala kaaba Oromiyaa konyaa walloo irrattis marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin qabaan isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isiniin jechaa sagantaa keenya guyyaa har'aa nus armarratti obbaafneerra. Hanga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinnaa.